Aye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obbolota koo bakka garaa garaa teessanii kan viidiyoo kana daawwattan Anabdii Geetaachoo Ababeeti. Egaan guyyaa har'aa mana tokko biratti argama. Manni kun mana obboleessa keenya Amir. Amir jechuun immoo daa'ima xiqqaa bo'aa ture sana jechaadha. Mana isaan keessa jiraachaa turan duraan egaa ni beektu jechuudha. Jireenya isaan duraan jiraachaa turan jechaadha. Haati isaa nama dhukkubsatudha jechuun dhibee sammuu nama qabdudha jechaadha. Haati isaa Indiyaa jedhamti. Ijoollee obbolota sadii qaba jechaadha. Isaan waliin baay'ee akka rakkachaa turan yeroo mana obboleettii keenya burtee ijaarree isheedhaaf furtuu kenneen nu argee boo'ee nu kadhatee jennaan qabu salaam warquu faan dhufnee waan kana ilaalle jechaadha. Sana booda ilaallee viidiyoo waraabuudhaan gara keessanitti finnee turre jechaadha. Isinis viidiyoo sana ilaaluun deeggarsa garaa garaa gochaa turtaniittu deeggarsa gootaniin immoo mana caccabaa sana mana saanqaa hin qabne mana foddaa hin qabne sana jechaadha. Deeggarsa isin gootaniin asiin geenyee jirra jechaadha. Keessotti immoo wantoota garaa garaa goonee fi jirra waan isaan irra ciisan waan isaan uffatan waan isaan yeroof nyaatan fi waan itti nyaata bilcheeffatan akkuma mul'atu jechaadha hojjennee fi jirra jechaadha. Gara fuulduraattis immoo maaltu akka isaan barbaachisu gaa teenyee waanuma waliin ilaallu ta'a inshaallah. Duraan egaa mana caccabaa keessa jiraatu jiruuf jireenya isaanii beekamaadha. Waan irra ciisan waan nyaatan saanqaan isaanii balballi isaanii manni isaanii guutummaa guutuutti urataa qofa jechaadha. Bitaaf mirgaan kan qilleensi galu jechaadha. Amma immoo sirraayii fi jira keessottis duraan lafa rafu waan irra ciisan illee hin qaban jechaadha. Ijoolleen kun amma immoo sireen illee galee fi jira. Siree qofa osoo hin taane kan ijoollee irra ciisan illee firaashii ispoonjiin garaa garaa bitamee fi jira. Baay'ee namatti tola. Miira isaanii immoo isaan immoo dhufanii haa ilaalanii isaaniif illee huccuuf binnee jira. Huccuu qofa osoo hin taane dabtara ittiin baratan illee binnee fi jira. Huccuu duraan egaa maal akka isaan uffatan hin beektu agartanii jirtu mucaan Amir huccuu tiishartii fi qumxaa tokko qofaan jiraata ture jechaadha. Amma garuu uffata bifa garaa garaatiin binnee fi jira. Alhamdulillah kanas kan goone rabbii gaditti deeggarsuma keessa inni jechaadha. Ulfaadhaa isiniin jecha miira isaanii immoo isaaniin finnee dhufnee waliin ilaallaa nu hordofaa. Duraan qorra keessa gurra bira libsii lama sinii bitame duraan qorra keessa bultuumi. Mana kooti bitaa galaa jedhameera. Atim maali maraatoo isin jiranii? Baay'ee namni moo kunoo la maali boos? Waan keessa dabarsanii na boosise. Maal siin jedhan? Kaa galaa mana keessanitti galu jedhee. Ati televezyiinii irraa hin akkasii jiranii? Galu jedhee. Galu sintu namni deebi'ee kana jedhee. Garteettaa kana laa argite? Kun isiniif si bitame la distii kanatti jecha nyaata gosa barbaaddu kamuu hojjettee ijoollee kee nyaachista ammaaf jechaadha. Kun shunkurtaa, timaatimii, dinnicha wantoota tokko tokko zayitii faana sii fidee dhufeen jira. Wantoota itti fayyadamtu kun maankaa, seentii wantoonni garaagaraa fal'aannas keessa jira waan ta'eef isin fayyadamtee xaafii immoo
farasi lammati barbaaddu jechaadha. Ishee. Boffi si fe'amee dhufa inshaallah ishee. Ishee. Eelee wajjin jecha eeleef xaafiin borsii dhufa. Sana booda biddeen kee Nan tolfadha. bukeessitee tolfattee Illee ijoollee. seenaa tolchitiin Miti? tolchitiin. Kanaafuu bifa sanaan. Hojiin hojjetti sinuyyuu. Miti? Mee jireenya kee duraaniif jireenya kee isaa amma wal bira qabiinuu ibsitu siin jedhame mee akkamitti ibsita? Akkamitti ibsama? Gisee sanaan duraan akka maaliittis rakkannee turree jiraannee irraa rakkannee. Gisee sana bakka hanjileen keenya cabee barriin illee maskootii illee gaayaan qabannaa jira. Qorqorroodhannee awwalee baatanaan baadhannee achi furannee isa biraa furannee kanatti dhahumnee baqqaan jiraan wajjin gaafa mana si argeen achi ati bultee achi argeen si argee boo'insitti maddee dhuftee achuma si banqaa jalchaattee kuma mana qajeelchitee bubbulee deemaa Gammaddee taare? baay'een gammadee Duraan mee waa'ee caccabuu mana keetiitiin wal qabatee ijoollee maal siin jedhanii beekume? haala kooti sarrabsaniiru lukkosee sedanii beekanii lukkosee sedaniiru haala kootiin Maalii? siin bakkaan kun jabaanii haaranii bakkaan jirutti itti kaanii irra sunii akka argan. Maalii ati kee waan iyyeettii taateef moo? Ati hoo maal iyyeen laata amma fakkeenyaa manni keessan caccabaa waan ta'eef? Mee kan naata nana iyyella kan namaa biraa gisee gadi taanu akkamitti dhaquun namatti tola. Ijoolleen ofaa taphachuu moo? Amma hoomii maal sitti dhaga'ama gaa? Amma baay'ee natti dhaga'ameera malee. Gammadde? Gammadeen jira malee bakka maaliitti. Dhugaamoo? Wallaahi. Arnaa akkamati? Jirtaa? Akkamii mee duraan maal keessa rafaa turtan? Duraan maal keessa rafaa turtan? Eessaa argattan isa? Eessaa argattan? Bakkuma argitee dhadheetiin nuuf deemu. Karaa fa'irraa moo? Namatu kenneefi qullaa bultu ture miti? Ammoo gaamee kana yeroo kun si hojjetamu maaltu sitti dhaga'ame ree? Wallaahi jedhe. Gammaddeetta? Dhugaa? Kana booda qorri si rukutu ishii? Uffanni si bitamee jira. Kana booda barumsa kee seeraan barattaa. Uffanni si bitameera miti? Gammaddeettaa ree? Duraan meemee qorritee si dhukkubee beekaa? Maalii kottu? Maalii? Maalii? Natti maalii? Agabuu bullaa? Kanaaf si dhukkubee? Waan nyaattan dhabdanii moo? Wallaahi maaliif iddoo nyaatta waan nyaattan dhabdanii moo? Jechuun indiinis iddoo fiddee isinitti hojjetu dhabdeeti? Ammoo ergan dhufee sin argee agabuu bultanii beektu? Biddeen sinii bitte miti? Bakka kana booda agabuun bultanuu hin nyaattu ishii sinii tolfamee innaan nyaattu ishii. Ayaate akkam kutaa meeqa barattaati? Kutaa tokko? Ayaate jechuun egaa mucaa ishee lammaffaadha jechaadha quxisuu Amiirii. Mee maaltu sitti dhaga'ama manni kun haadha kee hojjetamuu isaatti? Gammaddeettaa? Wallaahi kana booda amma fakkeenyaaf haati kee hin dadhabde waan ta'eef ijoollee obboloota kee kanaa nyaatan hojjettaa firee? Wallaahi gammaddeetta miti garuu? Tole. Egaa Amiir waan kana ati boossee natti himattee anis ijoollee hiriyoota kootti himee agarsiise ijoollee hiriyoonni koo deeggarsa sii godhanii manni kun sii qajeelee manni kun sii bareeda. Gara fuulduraattis ijoolleen kun si barsiisuu danda'u. Sis Amiiriinis sis Arnaaniinis Hayaatis barsiisuu danda'u waan ta'eef ana qofa miti kan kana sii godha. Anumaa siin godha. Aniif Abdussiin homaa siin godha. Ijoollee hiriyoota koo bakka garaagaraa ta'anii si dhaggeeffatan kana tu si gargaare waan ta'eef mee ijoollee warra deeggarsa kana sii godheen maal jettaan? Ijoollee warra si gargaaranii manni kun sii qajeelu akka godhanii maal jettaan mee sirriitti galateeffadhu. Akkerri na gargaara rabbis jara gargaara. Obboloota keenya. Amma fakkeenyaaf ati gara fuulduraatti ala barattee guddattee bakka guddaa geessu mee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Haadha kee kanaa maal gochuu barbaadda? Siifaa eebbadhee kana siifachuun barbaada. Mee maal fa'i gochuufii barbaadda mee haadha keetii? Mee waan gochuufii barbaaddu ati? Foon iyyaaruufii barbaada. Kan biraa
Akkuma isin barbaadde waan isin niyyatte. Ati amma fakkeenyaaf waan isin niyyatte gochuuf hin barbaadda garuu otoo ofii keetii haadha keetii maal goote sitti tolame maal fi gochuuf hin barbaadame ati? Ajjaatifachuu. Hajji itti erguu barbaaddaa? Haadha kee. Okay. Haadha kee bira dabartee immoo biyya kee kanaaf barattee lakkaatu maal ta'uu barbaadda? Maal hojjechuu barbaadda biyya keetii? Akkuma amma hir'ina gargaaranis gaafa sooree rakkataa gargaaruu barbaadu tokkoffaa. Warra rakkatee manni itti caccabe gargaaruu barbaaddaa? Kan biraa oomishee fakkeenyaaf biyyattii kan amma fakkeenyaaf barattee yookiin dooktara ta'uu dandeessa yookiin injiinara ta'uu dandeessa nama rakkate gargaaruudhaan cinaan mee maal ta'uu barbaadda? Maal hojjechuu barbaadda? Sirriitti hawwii kennatti himi. Ituu taate kan sitti tolu. Waan hundarraa doktoorii ta'uu barbaada. Taatee uummata kee tajaajiluu barbaadda? Na rakkataa gargaaruu barbaadda? Nama birrii hin qabne tolan inni akkam taare? Akkama. Wallaahi. Galatoomi tole. Egaa Indi mee ijoollee obboloota koo hiriyoota koo warra mana kana sii qajeelchan. Du'aayi tokko kooti egaa guyyaadhaa jechuudha. Tun qabaadde sangaara isinii qalee isin eebbisiisee nama gurguddaa waamee isinis eebbisiisee du'aa isinii jarri godhanii tun qattunaa ta'uu dide malee tunaa ta'e qalee jara is nyaachisee isinis nyaachisee sheekota warra gurguddaa jiru jara isin eebbisiisee ofii kootiifis immoo amman taa'ee koo amman sagadu amman gadi bee wal galuuni silaa isin eebbisaan jira. Tun qabaadde waan meeqas shallame waan foon konkoo kutee akkana isinii kenne nan gubu jechuudha. Suu jedheellee wanti ammaan booda womaa miti bakka haa tokko bakka argamanni kun naa bareede hunduu eessichi kan ijoollee hunduu eessan ijoollee kootiif eegasiin nan taa'ee ba'u gaafa hunduu illee jedhe mana gaarii keessattuu hin fuudhamee jedhee rabbitti madheera. Du'aan namaa manaan tola. Waan ka'e du'e ijoollee koo biroo ka'e namni dhufe ilmoo koo mana caccabaa kana keessatti duutee baddee ilmoo isiitti illee dabarsinii jedha. Amma tuman du'e jechuudha. Sichi ijoollee koo bartanii waayyuu waan du'e waa tokko nan gubu. Tuman du'e jechuudha nan gubu. Hanki keessanii immoo mutan darajaa keessanii immoo karaa isin baatanii birriin akka baala bisaanii. Akka bisaanii akka baala baalli barsaa fi kukkutamee numaa akka sana akka baala barsaa sana birrii sitta yaa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Fooqii 70 rabbi si haa kaa'u. Takafaafayaa lama rabbi si haa godhu. Rakkataa namicha rakkataa beelaa walti hunaanii itti yaadee nyaachisee obaasu rabbiin si haa godhu. Hamma ardiin 70 hamma samiin 70 immoo rabbi na teessisu. Hiriyaa keetii wajjiniin goddinyaa keetii wajjiniin isaan gafa ta'een isa quxisuu ta'een Bismillahirrahmanirrahim. Ayyarii madan deeminaa. Makiinaan deemiti ayyariidhaan gizeetti amarkaaf suudii jiddaaf amarkaan dhaqqee nama guyyaatti isaa afur deemuu rabbi isaa godhu. Birriin immoo akka baala bisaanii rabbi siif godhu. Rakkina kana ani immoo taa'ee namicha aara galfii keessanis argee taa'ee immoo ilmoo keessanii argee ana of bira dabarsee deebitanii immoo nama aadama nama radda'u rabbiin sina godhu. Umurii immoo rabbi siniif kennu. Umurii dheeriin ilmoo saalii immoo rabbi siif kennu. Ilmoo babbareedduu rabbi siif ilmoo gorsi raddaatu. Ilmoo gorsi si ajjaasifatu gorsi kaddamtu gorsi laaltu rabbiin immoo siif kennu. Mana gaarii rabbi sitti horu. Gammadee ta'e jala wallahi egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota koo bakka garaa garaa teessanii kan viidiyoo kana daawwattan jechaadha bakka jirtanitti nagaan kun isin akka qabu isin jecha akkuma agartan akkuma dhaggeeffattan jechaadha maatiin kun maatii baay'ee jiruu baay'ee nama gaddisiisu keessa jiraataa turanidha mana caccabaa agartan sana keessa jiraachaa turan jechaadha lafa bulaa turanii deebboo tokkitti irra jechaadha nama kana hunda ta'anii qullaa isaanii bulaa turan jechaadha amma immoo deeggarsa isin gootanii viidiyoo Amiir boo'ee isinitti himate sana ilaaluun deeggarsa gootanii har'a jiruun isaanii wanni isaan irra rafan sirraa fi jira alhamdulillahi rabbil alamin obboloonni koo bakka garaa garaa teessanii deeggarsa kana gootan hundumti keessan ulfaadhaa galatoomaa rabbi isinirraa jaalatu ijoolleen kun kan baratanidha kun kutaa 4 barataa kun kutaa barnootatti barana galnatti fakkaata isheen kutaa 1 baratte jechaadha hunduma isaanii amma dirqama kan barsiisuu qabu nuyi jechaadha yoo dandeenye jechaadha rabbi nu haa gargaaru inshallah
barnoota jalqabanii jiru nama jalqabsiisee xumursiisu rabbiin waa godhu tarii akkuma waadaa seen akkuma niyyate Amiir yeroon guddadhu doktara ta'ee haadha koo qanansiifadhee biyya koo gargaaruun barbaada rakkattoota ijoollee akka kootti rakkatanii guddataniin gargaara jedheera rabbi isaa gargaaru rabbi nama waan kana godhu isaa taasisuniin jecha obboloonni kun hundumti keessan karaa WhatsAppiitiin karaa garaagaraatiin naquunnamtanii obboloota keenya kana deeggartan warra immoo garee WhatsAppii keessatti adminii ta'uudhaan ijoollee jajjabeessaa turtan deeggaraa turtan hundumti keessan ulfaadha rabbi isinirraa haa jaallatu isiniin jecha ijoollee kana wantoota baay'ee isaan barbaachisa ijoollee kana waa hunda caala waan irra nyaatanii bulan caala waan irra ciisan caala barnoota idilee isaan barbaachisa barnoota barachuudha kan isaan qaban yoo barnoota baratan maatii isaanii jijjiiruu danda'u haadha isaanii kana gargaaruu danda'u biyya isaanii kana gargaaruu danda'u waan ta'eef ijoollee kana dirqama barsiisuudha kan nuti qabnu barnoota barate namni barate kufeen kufu waan ta'eef jechaadha akkuma jeneraal Taaddasaa Birruu jedhe dhaloonni barateen kufu kanaafuu dhaloota kana barsiisuudha kan nuti qabnu inshaallah amma jalqabanii jiru yuunifoormiin hodhisiifamee fi jira jechaadha miti kanaafuu obboleessi keenya yuunifoormii kan hodhisiise magaaluma kana keessa jiraata nuufaa galatooma ulfaadhu isaan jechuun barbaada warri kaanis barnoota isaanii seeraan kana booda akka hordofan abdiin qaba guyyaa boru immoo waan ji'oota baay'eedhaaf sooratan daakuu xaafii feeseenan fidaaf inshaallah ajajeefiin jira jechaadha obboloonni koo deeggarsa gootan irra deebi'ee galatoomaa ulfaadha an obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeen ture yaada yoo qabaattan komii yoo qabaattan karaa inboxii naa barreessuu dandeessu ulfaadha baay'een sin jaalladha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh